Na dhukkubee jennaanan madaamii kootiin na dhukkuba jedhee itti himadhee jennaan qorrassi dha'ee ta'uun oolu kiniinii mataa yookaan raas mitaatii fi fannoonii fudhadhu hin fayyita jettee kiniinii ishii kanuma isaanizim jedhanii manatti fayyadamanii kanii nuti maalummaa isaan beenne hodhu kana liqimsi jettee naaf kennite. Ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattootaa hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana keenya faaraa taatan like, share, subscribe gochuudhaan maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechaa asumarraanan viidiyoo gara sin fideettan isin dabarsaa obboleettii keenya takkatu keessan akkana naan jedhe ani ergan biyya Arabaati ergan biyyarraa dhufee reefuu waggaa darbee waggaa lammaffaa qabadhe garuu waggaa fi ji'a tokko ta'eera akka tasaa ta'e nan dhukkubsadhe jennaanan na dhukkuba jedheetu madaamii kootitti himadhe isheen immoo yoo maal gootee min keeyyifa ofitti baay'istee bantee naan jettee qorrassi dha'i naan jettee anis kaa'ushumaan jedhee deebitee fiifadoonni fudhadhu kiniinii mataa jetteeti naa kennite anis fiifadoonni kana nan liqimse umaanatti furuu didee na dhukkubee qaama kiyya keessa na hollachiise achumaan an deebee madaamii kiyyaan ammallee baay'ee na dhukkubaa jira umaanatti hin furre jedhee gaafadhe ani gaafadhee jennaani osoo mana yaalaa nan geessini irra deebitee kiniinii ofiisheeti liqimsitu kutaashii keessaa kan isheen kiniinii coggaarraa qabdi kan sukkaaraa qabdi kiniinii gosoota garagaraa liqimsiti kiniinii ishii san fuuteeti hodhu liqimsi jettee naa kennite ani kiniinii kana dhukkuba kootiif furmaatan arganne akkamittan liqimsuu danda'a kiniinuma ishiin naa kennite jedhee ol liqimse rakkoo natti fidu kan jedhudha jechuudha gaafin ishiin na gaafatte. Egaa obboloota koo dhugaa dubbachuudhaaf mee warroonni mudannoo akka obboleettii keenya qabdani ana jedhaa barreessaa dhugaa anuu mata duree adda dureettan argama jechuudha isa kanatti ergan guyyaa biyya Arabaa dhufeeti garuu nuti Waaqayyoon qabna jechuudha rabbiin isa nu uume isa nu uume Waaqa keenya qabna jechuudha dhugaa odoo akka isaaniitti hin beeku maal akka hin jedhu hin beeku enna gaafa nu dhukkuba gaafa nama ani na dhukkubee jedhee na dhukkuba yeroo na dhukkube jedhee itti himadhu jechuudha kiniinii mataa ofii kan ofii isaaniitti deemanii marammaramanii dhukkubni isaanii maal akka ta'e doktorri marammaree erga ka'ee kennameef sani ani gaafa dhukkubsadhu isuma sannaa kennu jechuudha dhukkubni isaan dhukkubee fi dhukkubni ana dhukkube sun tokko ta'uu hin danda'u garuu isaan garuu kiniinii isaanii sannaa kennu ani immoo kiniinii isaanii sanis irraa fuudhee liqimsu maalan godha wantoota wanta akka zinjibiilaa wanta akka qarafaa kammuuni mina kanan olitti godhee dafifadheetu dhugaa Waaqayyoon immoo suma qoricha naaf godheetu na fayyisa jechuudha immoo Waaqayyoon nu eega biyya ormaatitti nu sirritti Waaqayyoon nu eega odoo akka isaaniitti nama taaniin jiraannu jechuudha. Asuma siqeeti immoo ani dhibee ilkaaniin beekun ture jalqaba madaamumatti jedhu dhukkuba ilkaan kun baay'ee dhukkuba mana yaalaa dhadhii guyyaadhaan mana yaalaa dhadhii doktora ilkaanii biraan dhaqa jetti guyyaadhaan jechuudha aga ilkaan ishii kan dhisiifattee kan dhukkuba san baasistee kan biraa takka atutti guyyaadhaan deemti akkas gootee ilkaan ishee fayyifatte haa ta'uti immoo ana dhiyeenya kana na dhukkubee erga na dhukkubee akkana baatisa lama hin caalu ilkaan na dhukkubee jechuudha ilkaanumti ha'uu kullahumaa qaba yeroo na dhukkubu kana itti himadhe jechuudha guyyaa tokko baay'ee galgala bakka rafuu na dhoggee na hadoode booda ka'ee tanani ilkaan na dhukkube jedhee itti himadhe itti himannaan maal jetti yaaduma si dhukkubaa rigadhu rigaadhanii hin xuraa'ee naan jette kan kolfantu kana inna jette anumaan dubbanne shuman jedhe deebiteeti immoo kiniinii ofiishiiti gizee hidhattu kennaniif sannaa kennite deebiteeti immoo karasi dhukkubsanitti nyaata hin nyaatini naan jette mee laala garaagarummaa qabnaa mee anas gizee san ishiin akkasitti dhukkubnaa sagal mana yaalatti kaatte garuu ani gaafannaan deebii kanan naa deebi'e jechuudha wantiin kana siniin jedhee fi nuti nu dhukkuba jennee yoo itti himanne tokkoffaan qorraa min keeyyifaati lammaffaan immoo mataa kiniinis raas mitaatiti malee nuti mana yaalaa hin dhannu mana yaalaa nu geechuun isaan biratti cibbuudha kanaaf sarraatenyoonni kiniinuma isaanii
kenname ofitti gurra jechuudha isaawuma sangaa qillebeetini inni asirraa maal barattu yaani dhugaa rabbi biyyi ormaa waan baay'ee na barsiise gara kiyyaani sabat keessattuu haadha abbaa kooti bakka yeroo baay'ee yeroo na dhukkubu haadha abbaa kootan yaadadha jechuudha odoo haadha abbaa ofii bira jiraatanii mataan xiqquma yoo nama dhukkube haati abbaan ofitti nama qabanii sagal nama laalanii mana yaalatiin nama kaattatanii nama yaallatu ka warri ofii waa hedduu namaaf ta'u ana biyya ormaa waan baay'ee na barsiise keessattuu oolmaa maatii kiyya haa badaas ta'an haa gaaris ta'anii maatiin ofii waa hunda akka namaaf caalan eenyuunillee qabeenya isaa qabaatanii waan fedhanis haa ta'anii kan haadha abbaa akka namaan gahu namni namaa gahu akka hin jirre addunyaa kanarratti nan baradhe jechuudha faamilii kee namni sii gahu akka hin jirre hin baratta jechuudha biyyi ormaa waa baay'ee si barsiifti humaa miti obboleettii kiyyaan immoo ani isaan amaluma akkasii qabu si bichaa miti hunduma keenyatu jireenyaati argite kana jireenyaati keessa jiraatte kana jiraachaa jira haa ta'u barri hin darba jenneeti garaa bal'annee jiraachaa jirra malee biyyi ormaa nutti tolee tan dabaallanne akka feene taane akka mana haadha abbaa keenya taane keessa jiraachaa hin jirru hundi keenya duubni keenya madaa qabna asirratti baanee gizee kaameraa afootti baanee too dubbannu waanuma gammannee gammachuudhaan guutamne sinitti fakkaata malee kaameraadhaan duubatti jireenya baay'ee ulfaataa keessa jiraanna jechuudha jireenya ulfaataa keessa jiraanne hojiin nutti ulfaate waa hedduu dabarsineet immoo gizee boqonnaa keenya guyyaama fakkeenyaaf ani guyyaa sa'aatii 2 boqonnaa nan qaba duraani jechuudha amma ijoolleen gurguddattee ni wacuu sagalna yaamu akka duraanii boqonnaa sunu hafee jira jechuudha haaluma saniinin isaama keessa kan sa'aatii riba kootii galgala viidiyoo wasinii waraaba malee wanna natti tolee yookaan kan barbaadetti bilbila qabadhe akka barbaade ta'u tokkollee hin jiru hunduma keenya ta'u akkasii dhimamnu akka barbaadnetti mana yaalaa nu geessanii garuu haa ta'u guyyaas keessaa baan immoo jireenya barannee jireenyi maal akka ta'e barannee xabbafamnee waxalamnee waan hojjetan nu siraatan qabannee asii gallee seeran itti fayyadamnee maa akkamitti akka hojjennee finne nu dhukkubu bu'aa imimmaan keenya haqachaa yaa waaqayyo sumatti of kennannee jirra haadha abbaa obbiraa hin qabnu haadha abbaa si godhannee jirra ati nu eegi jennee waaqa nu uume kadhannee gizee nyaannu kophaa keenya akka sareetitti nyaannee gizee dhunnu kophaa keenya akka sareetitti dhunnee nyaatuma nuti hojjenne kana nyaatuma fi keenya hojjechaa oolle kana madaamishaan dhuftee haadha abbaatti taate nama hojjetetti taate akka barbaadetti nu ummoo sahan irratti kophaatti biciggootee nutti kennite akkasitti nyaannee jireenya dabarsaa jirra malee wanni biyya ormaatitti nutti tolee akka barbaannetti dabarsaa jirru hin jiru jechuudha. Beezawwa ijoolleen haarofti dhufan kun warroota ijoollee kaameraa irratti argan kana akkuma barbaadanitti waan dabarsan itti fakkaachuu danda'a. Kaameraa fuulduratti gizee boqonnaa ofii isaa ba'an malee hunduu duuba kaameraatitti rakkoo garaagaraa qaba. Jireenyi mana ormaa baay'ee ulfaataa jireenyi isaa isiniin jechuu jaaladha lafti isaa hin jabaataa jireenyi isaa hin jabaataa namni ishee hin jabaatti namni ishee adii jireenyi ishee badii nyaanni ishee ruuzee irribni ishee nuusii biyya arabaa kana fakkaata kana sinin jechuu jaaladha garuu jireenya baay'ee barannee eenyummaa keenya agarreetti kana sii gallu kanaafuu maamitii barri kunis ni darbaa sinin jechuu jaaladha obboloota kiyya ani viidiyoo kiyyamoo asumarraa nan goolaba waan wajjin turtaniif ulfaadha galatoomaa sinin jechaa mana kanammoo like share subscribe gochuudhaan nu jabeessaa sinin jechuu jaaladha isinillee jabaadha warroonni chaanaaliin qabnes banadha sinin jedha hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu turtii gaarii siniif haa ta'u bye bye